بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكم جرت دعوتك كوجر جرتو نجين ودادا برنوت كينيا كيرو إيرا فدانجتين توري في إيرابيتين اتديبينيتين جرا أدانجتو يساتي في ديفا مغافتشا كانان بودا حالولتي فوفين سقبون كان سنف دي سوتاء سنس نهردفو كيسانيف غلطو ما جدا كالتي لان إدود آمني إرا يروك اتفوفنو فيديو دربي كيستي برنوتا دربي كيستي بمقالي لمن تكو إلى اللي تري إسانيس هو في هي هو بكبوء مقا كان سالة إيراتي في روتاو هي مو بكبوء مقا كان سالة ألاتي في تأويسا إلى اللي تنتري أكما برنوتا دربي كيستي دبني يوكيني مو فيديو لي دربان دوباتي ديبتاني إلى لوني دنديسو أفان أربا لبو قبيس تأي لبو ملايين سالة ألا في سالا كورماتين akka waamaman yookiin immoo akka bakka bu'an laalleetiin turre. Kanaafuu huwa kan jedhu maqaa lubbu qabeeyyiis yookiin immoo lubbu maleeyyii kan kormaatiif bakka bu'u yeroo ta'u, hiya immoo saala dhalaatiif kan bakka bu'u ta'uu isaa ilaalleetiin turre. Inni biraa immoo maxxantoota muraasa yookiin immoo preposition kan jennuun kan akka alaa fi alaan jechuun immoo irra wanta tokko gubbaa jechuudha. Fi jechuun immoo keessa, akkasumas min irraa yookiin immoo afaan Ingiliffaan from, ilaa gara kan ilaalle yeroo ta'u, maxxantooleen kunniin maqaa dursanii dhufuudhaan jijjiirama maqaa orijinaalii maqaan tokko ma'ruuf ta'uu isaa ilaalleetiin turre yookiin immoo dammaadhaan kan xumuru ta'uu isaa ilaallee turre. Isaan maqaa tokko dursanii yeroo dhufan maqaan sun garamittis akka jijjiiramu ilaalleetiin turre. Walumaa galatti prepositioniin kun afaan Arabaatiin harfu jarriin jedhamu. Maqaan isaanitti aaniitiin dhufu dammaa irraa gara kasraatti akka jijjiiramu ilaalleetiin turre. Maqaan isaanitti aanee dhufu kuni majruur ta'uu isaan ilaalleetiin turre. Yookiin immoo maqaan harfi jarrii yookiin immoo maxxantuuwwan kanatti aanseetiin dhufu majruur jedhamu isaa jechuudha. Fakkeenyaaf maqaan tokko orijinaalii albeeytu yoo ta'e, maxxantuun min kan jettu yoo itti maxxanteetiin dursitee dhufte min albeeyti ta'a. Tu irraa gara dhumni isaa tiitti jijjiiramee jira. Masjiduun ilaa masjidiin yoo jenne dun irraa gara diinitti jijjiiramee jira jechuudha. Yookiin immoo from nominative case to accusative case jechuudha afaan Ingiliffaa irratti. Akkasumas jechi maxbaxuun yoo harfi jarriin fi itti dabalamte fi maxbaxiin ta'a. Kun irraa gara kin jedhamutti jijjiirame. Kitaabuun alaa kitaabiin, kitaabuun alaa kitaabiin. Ilalbaabi, ilalbaabi jechitti jalqaba baabuun kan jedhudha. Ilaan yoo itti dursitee dhuftu ilalbaabii ta'a. Minal mudarrisi, minal mudarrisi. Almiftaaxu ala alkitaabi, almiftaaxu ala alkitaabi. Gabaabumatti maxxantuun yookiin immoo preposition yookiin harfa jar maqaa tokko durseeti yoo dhufe maqaan sun damma irraa gara kasraatti akka jijjiiramu ilaallee turre. Inni biraa immoo kan ilaallu adaatul istifhaam kan jedhamanii paartikiloota gaafii ittiin gaafannu. Isaanis ayna, maadhaa, man. Ayna jechuun eessa jechuudha. Maadhaa maal yookiin immoo isa afaan Ingiliishiitiin what isa jennuuni. Jechuun immoo is, man jechuun eenyu. Gabaabumatti paartikiloota kan ilaallee turre. Fakkeenyaaf ayna almiftaaxu, furtuun eessa jira?
ayna jechuun eessa jechuudha. maadhaa calal kitaabi, kitaaba gubbaa maaltu jira. maadhaa calal kitaabi, kitaaba gubbaa maaltu jira. amiftaaxun calal kitaabi, furtuun kitaaba gubbaa jira. amiftaaxun calal kitaabi, furtuun kitaaba gubbaa jira. man fil maxbaqi, kushiinaa yookiin iddoo nyaata itti bilcheessan eenyutu jira. man fil maxbaqi, kushiinaa yookiin iddoo nyaata itti bilcheessan eenyutu jira. maadhaa calal xajari, dhakaa gubbaa maaltu jira. maadhaa calal xajari, dhakaa gubbaa maaltu jira. ayaasirun fil maxbaqi, yaasir kushiinaa jira. ayaasirun fil maxbaqi, yaasir kushiinaa jira. asitti kan barbaannu deebii isaa osoo hin taane paartikiloota akkaataa gaafii ittiin gaafannuun kana kanaan dura ilaaluu keenya irra deebiidhaan ilaaluudhaafi. inni biraa ayna muhammadun, muhammad eessa jira. ayna muhammadun, muhammad eessa jira. muhammadun fil ghurfati, muhammad gola keessa jira. ghurfa jechuun kilaasii tokko, kilaasii wayii jechuudha. faayidaan baa maqaadha. maqaan tokko yookiin immoo deddeebiinsa akka hin argamneef maqaa bakka bu'uudha jenneetiin turre. kanaafuu muhammadun fil ghurfati bakka jedhu huwa fil ghurfati jennee bakka buusuu ni dandeenya. muhammad eessa jira yoo jedhe inni gola keessa jira yookiin immoo diinqa tokko yookiin daree tokko keessa jira jechuu ni dandeenya. yookiin immoo muhammad daree keessa jira. kanaafuu deddeebiinsi maqaa sun akka hin uumamnee fi baa maqaadhaan bakka buufna jechuudha. wa'ayna aaminatu, aaminaan eessa jirti. wa'ayna aaminatu, aaminaan eessa jirti. aaminatu fil maxbaqi, aaminaan kushiinaa jirti jechuu ni dandeenya. yookiin immoo hiya fil maxbaqi, gabaabumatti bakka aaminaadha hiyaan bakka buufneet hiya fil maxbaqi, kushiinaa jirti yookiin ishiin kushiinaa jirti jechuu ni dandeenya. kun gabaabumatti baa maqaan maqaa tokko bakka bu'ee yookiin immoo maqaa tokko bakka bu'ee isaa argisiisuudhaaf. wa'ayna yaasirun, yaasir eessa jira. yaasirun fil hammaami, yaasir mana fincaanii keessa jira. yookiin immoo huwa fil hammaami, huwa fil hammaami jechuu dandeenya jechuudha gabaabumatti. ayna kitaabun, kitaabni eessa jira. alkitaabu cala almaktabi, kitaabni minjaala gubbaa jira. yookiin immoo alkitaabun kun saala dhalaa qaba, dhiifama saala dhiiraa qaba yookiin saala kormaa qaba waan ta'eef huwa cala almaktabi jechuu ni dandeenya jechuudha gabaabumatti. kanaafuu baa maqaan tokko lubbu qabeeyyiis ta'u yookiin immoo lubbu maleeyyii maqaa bakka bu'uudhaaf kan fayyadamu gabaabumatti. maadhaa cala sariirii, siree gubbaa maaltu jira. maadhaa cala sariirii, siree gubbaa maaltu jira. assaacatu cala sariirii, sa'aatiin siree gubbaa jirti. asitti maadhaa kan jedhu maal kan jedhu gaafachuudhaaf waan ta'eef assaacatu cala sariirii, sa'aatiitu siree gubbaa jira jechuudha. kan itti aanu gilgaala iqraa waktub, dubbisii akkasumas immoo barreessedha. dhuma isaanii jechuudha. maxxantuun tokko maqaadhuma irratti dammaarraa gara kasraatti jijjiiruu isaa ilaalleetiin turre. kanaafuu ani isiniif dubbisaa, isin immoo viidicha paawuz yookiin immoo dhaabaatii barreessuudhaaf yaala barreeffamaan jechuudha. fi beeytiin, fi beeytiin almadrasatu, fi lmadrasati, fi maxbaqin, في مطبخ. الطالب في الجامعة، الطالب في الجامعة. لميسا barreessuudhaaf yaalaa jechuudha. Yaa Gilgaala kitaaba isaa yoo kan barbaadan taate chaanaalii teelegiraam koo irratti isiniif kenneetiin jira, baay'ee irra kan jirudhaani achirra seentanii kitaabicha buufachuu ni dandeessu barreessuudhaaf yookiin immoo Gilgaalota garagaraa shaakaluudhaaf jechuudha. Beeytuun, beeytuun
sababni isaas kun tun yookiin immoo marfuu noormaali oriijinaal jecha oriijinaal waan ta'eef maxxantuun yookiin immoo wanti isa jijjiiru waan hin jiraanneef tun marfuu ta'a jechuudha. Arrajulu fil masjidi. Arrajulu fil masjidi. القلم على المكتب. القلم على المكتب. على الكتاب. على الكتاب. الشمس والقمر في السماء. الشمس والقمر في السماء. الشمس كان جنف الشمس dhuunfaatti maqaadha, kophaadha, marfuudha. Akkasumas immoo walqabaru immoo ashamsuudha wal qabsiifamee dhufe waan ta'eef inni illee marfuudha. Fi samaa'i samaa'ii kan goonuuf dhumarratti fiin maxxantuun fiin yookiin immoo harfu jarri dursitee waan dhufteef. Inni dhuma barnoota keenya kan darbe keessatti jechi tokko definite yookiin immoo indefinite ta'uu isaa kan ittiin ilaallu keessaa maqaan tokko yookiin immoo jechi tokko tanwiinidha yoo kan dhumu taate definite dhiifama indefinite ta'uu isaa laallee turre yookiin immoo al jechuudhaan kan eegalu yoo ta'e definite ta'uu isaa ilaallee turre. Dhiifama jecha definite fi indefinite jedhu kana jechi isaa afaan oromootiin maal akka ta'e waan beekuu hin dandeenyeef namoonni beektan koomentii irratti naaf barreessuu ni dandeessu. Garuu immoo gara maqaalee dhuunfaatti yookiin immoo proper nouns kan jedhamutti yeroo deebinu tanwiin qabaachuu fi dhiisuun hin dalagu jechuudha isaan biratti. Fakkeenyaaf amma Muhammadun kan jedhu maqaa proper noun yookiin immoo maqaa namaati waan ta'eef tanwiinidhaan xumurus garuu maqaa definite nounidha jechuudha yookiin immoo maqaa beekamaadha. Definite jechuun wanta beekamu jechuudha. Fakkeenyaaf beeytun yoo jedhe mana jechuudha. Manni sun kam akka ta'e hin beekamu. Albeeyt yoo jedhe garuu manni sun specifically ni beekama jechuudha mana kam akka ta'e. Garaagarummaan definite fi indefinite. Namoonni definite fi indefinite afaan oromootiin maal akka jedhaman beektan karaa koomentiitiin naaf barreessaa. Yaadicha ni fudha ni sirreessa. Khaalidun Haamidun Yaasirun Aaminatu Zeynabu Faaximatu Maryamu. Kanaafuu asirraa kan ammatti ilaalaa jirru maqaaleen saala dhiiraa yookiin immoo maqaaleen kormaadhaa tanwiin qabu. Isaan immoo kan maqaaleen dubartootaa immoo tanwiidhaan hin xumuran. Sa'iidun Aliyun Abbaasun Aishatu Khadiijatu Ruqiyyatu Safiyyaa. Kanaafuu gabaabumatti maqaaleen dhalaadhaa tanwiin hin qabanii. Maqaaleen dhiiraa kan tanwiin qaban immoo indefinite jechuu hin dandeenyu jechuudha. Sababni isaas proper noun waan ta'aniif definitedha. Kanaafuu kan akka addaan baastanii fi inshaallah kan akka keessa deebiitti kan qopheesse viidiyoo itti aanu walitti deebinaa. Waan hordoftaniif galatoomaa. Yeroo gaarii.